agarre. isin darajaa bade mala mana asuutti dhattuun si hima wallahi billahi isin darajaa be darajaa ol bayan mana isi Liftin jiru. liiftiin jiru bishaan bittee fi bishaan wayii kennaa sii bite dandeettee oliin baatama oliin sii bayaa jettaan. Aye. Nyaaba. Dandeettee oliin baatama oliin sii bayaa jettee gaafatta. Isiinu dandeettee oliin hin baatu bishaan beektaa. Oliin naaba isiin jetti. Achiin kan bishaanuma kana fuutee ol baata. Bas. Bishaan ol baata isiinu garaa laaftii xiqqoo makkana qaqqabatta akkanuma gara nama qayyoo jema kanneen asuu ta'e namoota hedduu si jibbaan bar wallahi si jaaladha dhiyoo tana fasiif jecha shaaratuuttaa keessan nama wal dhabe jettaan. Bakka. Miira keessa coloq. Gaariidha bakka. Kuni siistama gaarii. Yoo moolaa garabee adaamate agarri. Allah habibi harka lama qayyatte dhaqi wallahi anamatti irra deebisuu barbaada. Asuu eda kadhee deebar geemii waliin taphataa bulle. Afaan hin kalatin kaata barrakkoon kan keeleleel jettee irratti lakkiyaadha faatee. Ani yoo argadde amma isin lamaan bakka tokkotti barbaada. Mana asuun dhayxooti akkanumatti dhaqii meeshaa waliin aadaa wal. Gurbatti rabbee dhiitaa miila gogorrii baadhattee nama lama hawwitu sun rabbeedha. Du'uu heddaa beera jidduutti. Ani isin lamaan keessatti yoo isinuma argadde du'ellee rakkoon qabu. Bilchaataa nyaadhe dheedhii nyaataa jira kun gaafa nyaata eegaleeti. Wallahi nana ajaa'ibaa bar. Isa bira jirti asuuni. Asuun si bira jirti. Asuun alaala bari yoo argitu miira keessa hin galti ofiina xaxaggaatee naan kennitu yaa jala jirti. Deengadda kamu yattiin kadhoon takka kaatee qayyattee. Halkan gizee antitti ani kun gowwaa beektaa dubartiin aadii namatti nimtu dhiyoo kana waan naan jette laayimii maratti hattu wayiitu jira halkan yoo akka calaanatti ankaan hin beeku yoo anda waliin irraa kaase naan jette. Guyyaa ayyatu akkas. Amma dhageeffadhu halkan gizeesii akkasiisan barbarri dhattee barriitti tuttumta dhaga'i kophaa galtii. Dhattee barrii kanatti tuttumtee kaateetiin ittuma cadhifta. Deebitee xiqqoo jettee daqiiqaa 20 turtee asuu geemisee waliin taphannaa siin jetti. Isiin iyyuu anja balbala ijaa baaftee eegartiin aslii kee namatu baddee nattumaa jira jetta. Qoy hin dhufa jetteetumaan. Daqiiqaa 20 booda dhattee barriitti dhadhooftee asuu anaa bani maan nagaami bani jetta. Kalas. Kallattiitti nama nyaataniin hin beektu ati wallahi zeeroodha rabbi zeeroo si godhe. Amma qayyi sun irraa bade moo irra jira akkas godha hayyee qayyi guyyaa meeqa namarra ture wallahi samoonni keessan akkas naan jette sii dawwalan irraa kaas naan jette halkan yoo an sii dawwal gowwaaniin kun. Wallah gowwama rabbi. Wallahi gowwa. Ililli naa kenna abboo akka kiyyan laalin arabuma yaada. Ililli naa dabala akka kiyyan laalin wallahi. Guys abaabaan haguuta abaabaa. Mana taachuu akka kiyyan laalin ijoollee shamarree garaan jabaatedha. Ufiin hin beeku baraniin kun. Haga aannan adii naan jedhetti hin beeku. Triple no. Thank you Galatoon. Galatoon. Guys please. Sadiin. Asuu ko sadiin yenee mara buskuutii ko. Si wallahi. Ilaadeen gaddaatti kanaaf naa dawwala jetta. Namni haadha faatee namoo achi siree qoonjo. Miira keessa galtee jira kolfiti wallah. Sareen tiyeetu. Faara dhuguma faara asuuk. Sorry. Asuuk itti jabaa dhukaasi faarsaara dhufu numoota eremittiin. Live goolin naa guutamaa jira ulfaadhu si haa guuttu. Akkuma maqaa keetii. Era bara sofaadha faatee erga qayyadani. Waan isin rakkatte laala marqamuu barbaaddi. Namicha saree wallah saree namicha saree. A'uuzu billahi. Asuma kun itti bilbilte harka waarii qixxeedha. Wallah ijoollee waan jettu laal namichi sareen kun namitti ofii qayyachiisee maa fuula ta'an bulu asirraa iyyaa.
ما ati fasu nageessa sinjere diddani mal ware wanyo wambaka beitiiti. Laal tiktokin kiyya ta'en kiyya guuttamaa siin jedhe laal tiktokin nuti galateeffate ana dhiise. Dhagayi maal jechuu barbaadaan? Ana dhina ofiitti fuudheerudha jedhee. Abduusan irribaan ka'u jedhee illee waanye akkana ta'onne wajjin gella. Dhiira arsii wayya jedhe. Fati aanuyyuu abduusee naan jette jette lubbuun. Achuma lamu lubbuun tiyya abduuseen silaa hirriba irraayyuu garangalu cadhisi naan jette lubbuun tiyya jette. Abduusan yoo rafeen dhaga'u naan jettee asulle. Anillee dhugaadha kun jedhee rafnaan hin dhaga'u. Irratti qorreera. Hiriyoonni isaa guutuu ilmoo qabdi. Maali garuu mucaan sun maa mana yaalan geessinaa? Irratti du'e barteessan qofti hin duutu barka dhiirallee hin du'a. Somba ta'e. Diina wallaahi wallaahi maal ta'e garuu? Yeroo tokko tokko osoo tireeningiin godhin amma taphataan kubbaa miilaa tokko yoo deddeebi'ee tireeningiin godhin kubbaa dhiituu hin danda'u kubbaan jala baate akkasuma bar kilaashiin kennalee qawween amma yeroo amma yoo waa diddibanii maal jedhin tasa yoo xuraanitti dhufee hin tokko jette hin baarraka bar hin dhuka'u. Meeshaan dhiirallee akkasuma yoo deddeemte tireeningii godhin takka yoo rafe. Sanoo maalinni ree? Jechuun amma fakkeenya amma teessan tuni akka ideeni aannan itti naa dukkaneessite naa galatoomitti naa dukkaneessite alhamdulillah itti naa dukkaneessite uffui. Amma nuti dukkaneessaa jira itaabii gora. Itti naa dukkaneessite amma as keessatti itti naa dukkaneessite yes rabbi darajata naa kenna. Dukkaneessee ati ifa ati warra dhifa aamsee dhayamusani jechuu bar kanaaf sitti dukkaneessani. Namichi yoo ifa qaamsee mana hin qaban. Taap godhaa ijoolleen tiyya isinii dukkaneessanii sila simmaa taap hin goone. Maa dukkaneessuu waan ta'e warra ifaattu si dursaara maal godha? Respect. Manni maal haasayaa jira jetti siyaami wallaahu manni haasaaru beekaa rabbiidha. Asuu waamtee mana dhaquu dhabee gadda sambuuyaa jiras taa'e maal isa beekaa? Taappii qoraan dhugaa. Maal isa beekaa? Maal godhata? Ajaa'iba! Silan shengara. Gudha. Anuu miskiina. Namni gizee mo'atamillee jaarsaaf jaartii walitti obsan. Maalitti obsa? Yaadni shaan qabbanaa dhugamu sigiraarra. Jaartii ofiitti obsa. Maalitti obsa? Ammaffaa. Beete ka Zubaala. Oye, ka Zubaala rasiikaa jedha. Zubaala situ jaalataa rakaan. Tiifni mataa nama walgahii. Ka Zubaala kanan kan maaf didaa barteessisan. Gaafa taaptaaf nama naa godhu argadha ke Zubaala kana jalaa raamaa godhatti akkan ta'e nama kana hundaa ta'e. Haati seenaa kaleessa dhokadhu keessatti dhokattee barjabiina kaleessa. Akkasi dhokatte. Gaa'e saaphinaan gootani. Edaa nama fuudha bool.
Guys, happy gora tu makan tu jiran banne. Ada mana tak cerita happy gora? La ada fate. Sirba yuru si baso dama mau cerita ada fate. Malif. Mubarak heerumur. Sita ka mubarak illam abduu se sadi abdi muhtara furshani heerumur aduam filadaan. Ati amma waan lamanu fi mati tane fi miskinti tira rafu ati yani na rafu gudamale ba ya simme tawi ta ta mari jake tu ida wara kati ona gudu mira ke taga Simo. Ano dolad dake tu bulaya gamira ke sagalora bebega kana online ra silale mira ke sagalumiti. me ti wara comment yarate amala dubarti barbada beitana rafat elala achilala nanjala tu ati fate me wara beita Jole shamarani warri amala keessan beeytan akkam ija isii ilaalatiniin gidee dhiira jaalatan argitan akkam murteessa irraa bahu ilaayir kuno ummu fura ummu farhaan si jaalatti wallahi koobantiin hundi ammaayyuu miira keessa jirti isii jalatti illee bareeda akkasumatti hin sodaatina Dia. Amma leati fate na yara tu si wan beitani kayo namni bira waji umira keessa galtuani faarselle arrabselle ittuma toran korfiti amala dubartii Durraman kiyana demte winin tiya badde bar. amala dubartii yoo ati faarsitus yoo ati arrabsitus korfinan si jalatti dubartiin amala dubartiiti saduga Anzi jamir abduu se takka. Mubarak musamma lam. Si sadi waan fetan osoo jettani nattin qoru nattin hoo. Maaliif taljii waan taataniif. taje mimma no kanditeetiniin sitti kaa'uu dhabne Taljiidha isin hundinuyyuu. Urga gaafa isin kiisingi nagootaniyyuu an dhiiruma takkaanuyyuu wal arguudha. Walii galtee dadhabe tama walitti haasofnunuyyuu afaan wal wallaalle gizeenni ol jedhu hangadi jedha. kootu mee wal jarrabna jaartiin mana hin jirtu tuutuqii qabadhu akkasumatti osoo ollaa irratti namni lulaal kan taljiite Wal jaalannaa. wal jarrabna Habiibii yaallaan. Ana man dubbadhu kashan ta'e afaan kiyyatti haafu. Hin cadhisa. dhagaadhaan abboo dadhabee laayuu dhaaba'u baay nabse Baay'ee. saallamna samooni na yaadanii turtanii guyyaa meeqatti ol agarre subhaanallah guyyaa kudhanii torbaanitti ol agarre samooni biiziin abbarkut waa'ee fallanna jalaa tabalaashee anillee biizii ture sanii fi amma akkuma duraanii yeroo hunda wal agarraa baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabajaa isin hordoftoonni kiyya akkuma faamilii mana keessa wajjin jiraannutti namni gizee waa haasa'u maraatee miti an akkuma faamilii kiyyaatti waan isin laaluuf hiriyoota kiyya wajjin nyaannu jedhuutu waan isin laaluuf kolfa negatiivitti fudhatina ishii wadaachuudha baay'ee isin jaaladha warri kuuwwan warri akka faamiliitti na laaltan saaqu bakka waan hunda gizee nu haasa'u